Ati suuraa kan koo jaalattee post goote ani manatti hin tulle hin goone. Jaalatu na dhiisootte murtii sarrumaantan. Ibsaadhaaf booniyyeen atuun bariin erga yoomiiti jaalala jalqabdanii. Tokko baatee naati qabduun uffataa kun akkanatti funyaan nama sirreessaadha warri funyaan gaggabaabaa jechuudha. Gaafa subbii kaatan funyaan isinitti hin jiru wayyuu. Atuun haala kanaan rabbigaa kana laalee marsaala gujii ajjaan sitta fidu. Baby tu mataa jiraga. Allahu Akbar. Patanya nanya. Onlaayiniidhaan garaa kaa'uun jalqabame moo? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafuuni hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo show akkam naaf jirtu jiruun jireenya afiyaan barumsi akkamiin isin jira ana biraa gaariidha alhamdulillah har'as gaa viidiyoo kabraa isin qabadhee dhufeetan jira akkuma beekamu viidiyoo baarsoo bashannisoo kan ittiin fataazanaa jennu kan ittiin bohaarru baay'ee isin qabadhee dhufeetan jira warreen mugar chaanaalii kanatti arbaa dhuftan subscribe gochuudhaan eegala guyyaa tokko kaleessa oolleerraa kaleessa xiqqoonaan mijoofne baay'ee sanbata guddaagaa cidha garaagaraa jira. Nusika cidha nama dhanneega jedhaa ollee warri funyaan isin jaalaa dhabe jechaadha warri funyaan isin jaalaa dhabe akkasitti sirreeffachuu dandeessu. Tokko baatee naati qabduun uffataa kun akkanatti funyaan nama sirreessaadha warri funyaan gaggabaabaa jechuudha. Kun akkanatti kaa'attanii bultu ganama dhakaata funyaan keessattuu dheerataa akkanatti kun jechuudha chaalenjii kana mokkoraala. Achuudhaan waman arge wayiin isinitti maaraweetanii akkasa isiniin jedha baay'ee tokko funyaan nama dheeressa warri birrii baaftanuu warra sii kaatanii turkii dheeytanuu funyaan tolfachuu dabbaan illee qoyaa isin viidiyoo isinii waraabaabaa akka inni itti guddatu akkas isiniin jedha birriin baasinaa ishee xaataa tokko malee isaabii tokko malee jechuudha. Kanatti kuno yaani funyaan sidii dheerata akkasini jedhatti kaadhaa bulaa gara wanda kaatadha funyaan keessan qaxxadhee bulaa kokkola baaftanii bultu isiin kun isiidhuma achi kaatanii warri funyaan eegaa akkuma argitan warri funyaan luggee godhachuu barbaadan jechaadha halkan akkas godhadhaa bulaati subii funyaan keessan hin jiru isinitti hin jiru madooftanii kan dabbaa mamaan nutti agarsiisa daraa afuuffaa keessa kaa'u bulaa jechuufi moo maal jechuufi. Hai, isin nageenyaan mana maraajitu. Allamatan nufu Dubai, rakko heddu jira sikai. Anamma kaera dangala, kopesi birri ko dallara. Yo atina didde nufa, bolete geeto suchufa. Maayinni Dubai akka tokko ijoolleen keenya akkuma beekamu keessattuu yeroo kana keessatti Dubai taratanii dhumaa jiru jechaadha. Dhiirris durbis maal tachi jira nutti maatii nus hin dhufna yookaan hojiidhumaa fi garuu hojiidhumaa fi Mata. Baby tu mataa jiraga. Allahu Akbar. Patanya nanya. Patanya nanya dogan. Arif Sabru Qadir Lij. Teknolojiin bakki inni hin geenye hin jiru onlaayinii kanaanii akka garaa kaa'amuun jemma jalqabame nutti maaka onlaayiniidhaan garaa faxaanyi nanye aan ibsaa Abdul Qaadir jedhe subhaanallah cimaadha dubbiin jabaatteetti onlaayiniidhaan jalqabame natti fakkaata yookaan nutti maaka beebii mataa. Aishi, koi, akami dufte dulu. Isu mereka, mereka unda zar. Awalnya masih unda macam mana? Akami dufte ya. Aishi, koi, dis. Dia rumah dia. Dukun magitu. Wani pakai semua dua betul dia dua. Dukun apa kalau foto aja deh. Aishi. Lajan nani, akhir tu dua rumah je tu. Dua akhir tu. Foto macam Arabin. Rabin seorang siapa je, foto aja bakai. Itu buat dia ni. Yon dah beriak pada orang. Malah. Semua tak siapa tu. Beramah berada ni. Berada ni. Aishi.
Achiin booda akkamitti fakkeenyaaf magaalaa kana akkam seenuu dandeessi? Seenu baadiyyaarraa. Eessarraa kaate? Horee. Eessarraa kaate jalqaba? Horee gadi bakkee. Dhaloonni keessa. Horee. Horee. Kana maaliif uffata? Baay'ee barbaadu baay'ee alaaf dhagguu qabdi. Haadha burra jechuun akka godhu. Maaliif si dhabde? Maaliif rakkoon kee dura kan Baay'ee bal'atu. Nama qabu jira. ati yoo biyyaaf deemte maal rakkoo qabda? Biyyaamni baay'ee baay'ee tokko Hoggaa meeqa daladee amma kana nuuf fidini? Kana buna Artifishaala kana yoom jalqabde boo? Artifishaala kana yoom daladee? Yoom jalqabde? Akkana qabeetti. Liisa tarkaan taa'aasi. Arruma makina gommanaa Busboo. Aboonuma bareeda. Argitanii hattuun haala kanaan dubartoota fakka rabbigaa kana laalee marsaala gujii ajjaan sitti fidu. Uma biraan jennu. Maayini kun Moodiidha. Moodii faashinii mana hordofaa. Addatti baafadha waan akka Oromoo. faashinii hordofta. Achi moodii kana naate akka hona jiradha. Shimee asii qabi gaamime. Caammaan kiyyaas addatti nama dha. Inaa matamee taama caammaan. Nuffatamu. Keessummaa mana namaa dhaqeen baasu. Baatamee ta'a. Baadhiin taa'ee. Taati gosaa fuutu kaatama. Kofiyyaan nuffatama. Ishi. Inni qubatti kaa'amnoo. Qalabatii dhanne. Meemee. Jaartii tokko jaartii si saddeet qabda. Jaartiin qabu lakkee. Akkasuma istaayilii jechuudha. Istaayilii moodiin kun naatee naannoo. Mormattoo. Mormatti ni kaatame. Maa inni immoo. Meeqa. Birrii isaa jedhan hin beektaa biyya keenya birrii. Biyya kam jirta gaata baakoo? Biyyan jirumoo dhiisi kaammoo ani sila waan biraan haasee ate gaafa natti baay'eefte nan sodaadha. Moo hooti dhiifte immoo Minisootaan jira. Minisootaan jira. Istaayilii kana Oromoodhaaf gumaachite. Istaayilii kana Oromoodhaaf gumaachite jechuudha tamma. Kanaan Agartanii maraatu akkasiis. Maraatuun akkasiis kun sooshaal miidiyaan nutti nu dhufeera kun. Istaayilii argitanii. Ay gumaacha. Alaalaa jiraachuu kan keetu waan hundanaaf caalaa biyya teenyu sirrii nu fageessee jaalallee koo qaalii baga har'a geessee maalummaa jaalalaa situ na barsiisee daandii isa sirrii situ na agarsiisee situ na gorfataa yoo nan dogongoree yeroo rakkoof bal'oo sinna faana turee qorataa koo qaalii tokkicha qixxeekumaa waa'ee kee dubbadhee hin fixu gonkumaa. Hundumaa walitti baay'iseen si jaallaa kan si innaaf kenne rabba alhamdulillah kan si innaaf kenne rabba alhamdulillah jedha. Eenyuun garaa nyaachuuf amma? Eenyuun gunjaasuuf kan si rabbisine? Keessoodhaa wali aareera ndoo banaan ammaan booda aaraan jira iyyuu ndooma. Maayini eenyuun gunjaasisuufi kan siinaan alhamdulillah bakka nu miira keessa galaara keessoodhaan maayini keessoodhaan waliin jedhaa malee. Amtee maaliif hin gadhiise? Jaalatti karaa lamaan tolte dhaggeeffadhu fitinaan hin kaayinatis yoo fikiriin beeknes rabshaa takkas hin danda'u dhageesse. Ati suuraa kan kun jaalattee poost gootee ani immoo natti hin tolle hin goone. Saniifu si jalaafu si dhiisuun an dhugaa si jaayu nama 500 kanarratti ibsaa si jaaladhu na dhiisee jettee murtii isa dhumaan tan katmi aan dhageesse wallaahi watillaahi booniyyeen garana deemti maqaa keessa hin dawan adharraa kaase ibsaa an si jaaladhu naanis hin qoosinii nas hin jaalatini na jalaa hafi je. Bas khalaas hagnoon barbaadu Oromoo isin ragaa naa ta'a. Ragaa naa ta'a. Saa walalaa. Wanni alaaqa ilmoo namaa na barbaaduuf ni jirteen.
عندي يرسل تكما بيتان يرسل تكما صوتي واي عندك اسم بياخون فكري No, dirqii min amani kan jedhu miti laal jaalatti gara lamaaniyyuu gaaftee bareedadha. Garuu ibsaa ati ana fi obboleessa kooti obboleessa kiyya qaalee malee jaarsa kan koo ta'uu hin dandeessu obboleessa kan koo garuu naaf taata. Isheen maaliifi abbaa kiyyaa tummaa ta'e fuudhe moo eessa walitti dhufee naaf ta'e obboleeyyan dubbii walitti laakin. Ati anaa fi abbaa kiyya tummaa kan kee fuudhe osoo hin taane obboleessa kiyyaa akiraatati. Akhirati. Okay. Boni jara kon qabushi. Tun didda dhaggeeffadhu diddaan dhagaa itti dhiiban dhagaan uruu jani. Ani anama gaafii takka ibsaa sin jaaladhu na jaalattullee jaalatee keessummeessuu hin danda'u nagayattiin an jee nama dhibba jeen kanarratti. Bas kanaas maal rakkoo takka hin qabu wallaahi gaduun sirraa bogguma san xab sirraa jee gabban. Ani si jaalala obbolummaan siif qaba. Wallahi. No, boni jaan akkasii miti yara. An jechina sirraa barbaadu tokkicha kana wallaahi lazim an achi gara galee maqaa keessan dawan. Onnee takkan beeka murannoo takkan qabasi akka dhiira kaanitti mitiyan wala addasii galee. Ibsaa sin jaaladhu nan cinqinii piliis jiruuti yaa jiraadhu bayi na keessa. Ani barsiitti maatiin jira ati anaaf abbaa mana kan koo ta'uu hin dandeessu ana mana kan keessiif ta'u ati abbaa mana kan koo ta'uu hin dandeessu garuu jaalala obbolummaa siifin hin qabas jechuu jira. Sa'ati tokkoffaa Oromoodha si jaaladha. Nama diin tokko hordofaaniifatti si jaaladha. Okay. Jaalala obbolummaa dhaggeeffadhu laala qulfiin akkanaa nan bantu obbolummaa sanillee nan jaalatin si galee. Maaliif? Ati fedhee hin taane islaamummaa akka wal jaalannu nu ajaja malee ati feetee yookaan immoo ani fedhee miti. Okay. Erga yoo miti jalqabdan isin immoo booniyyee fi ibsaan haa ta'u omdinuun argin hin jiru alana. Omdinuun argin hin jiru alana. Kum Itoophiyaas bodeen numtiroota qumiste. Echi ልጅና ጆን ዳንኤል እስር ቤት ውስጥ ወንድ ልጅ ወለዱ ተባለ። ጥያቄ አለኝ። ሁለት ጥያቄ ከእናንተ ከኢትዮጵያ ህዝብ አለኝ። ሼር አድርገው። እቺ ልጅ እስር ቤት ውስጥ ነው ተገናኝቶ ያረገዘችና የወለደች አንድ። ሁለተኛ ልጁ የተወለደ ልጅ ወንጀለኛ ነው ወንጀለኛ አይደለም ወይ እስር ቤት ውስጥ ነው የሚቆየው ወይ ልጁ ይፈታል እንንጃ የት ነው የሚኖረው ጥያቄ ይሄ ነው ይሄን ጥያቄ በስነ ስርዓት ጻፉልኝ ibsa akkuma dhageessan akkuma sammuna kana gaa social media irra deemaa jiruun Jon Danielin TikTok irratti namoonni baay'een beektu yaada mucattii kanas beektu yaada achi keessatti gaatu mana hidhaa kana keessatti jiranu achitti deessee jirti jechaadha ibsaan jirarratti immoo moodii qaba osoo hin taane wallaahi baay'ee isaa nama gaddisiisa rabbiin fataa jennee jiraannus akka barbaannettis jiraannus gaddinee jiraannus jechaadha xumura keenya rabbiin nuuf qajeelchu maaliifi eddeetti kufnu hin beeknu argitanii akka yaadamnetti akkaataa yaadamnetti mucaan kun dhattee mucaan kun akka nu laallutti nama rakkina beeku miti jechaadha amma mana hidhaa keessatti rakkattee dichee nyaattee achitti mucaa manattiyyuu abbaa manaa ofii birattiyuu dahuun hammam akka cimu beektu yaada mana hidhaa keessatti immoo akkas duutee waa meeqa argitee gaa beektu nyaata isaa beektu waan arii beektu rabbi waan akkasiirraa nu haa eegu wallaahi rabbi waan akkasiirraa nu haa eegu baay'ee tokko nama gaddisiisa jechaadha. Egaa akkuma argitan adda funyaan qajeelchachuus waa'ee jaalalaas waan meeqa isiniif qabadhee dhufeetan ture. Egaa fiidiyoo irraa qabadhee dhufe kana fakkaata isinitti tole isin bohaarsee isin gammachiisee yaada keessan immoo koomentii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaa haga viidiyoo kan biraatiin walitti deebinutti Oroos Show. Bye.